Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu qubee isinitti himna oduu waliin addisuu muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo ilaalchisee ibsa baase. Ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baase kun Itoophiyaan biyya qormaata kamiyyuu dandamattu ta'uu ibse. Itoophiyaan biyya dhiibbaa keessaa fi alaa ishee mudate hedduu dandamachuun har'a geesse ta'uu heera ibsi kun. Tokkummaa fi gamtaan uummata ishee qormaatilee mudatan akka ceetuuf qooda olaanaa qabaachuus ibse. Carraan birmadummaa uummata biyyattii daraan kan walitti hidhame ta'uus ibsi kun ni heera. Itoophiyaan tokkummaa bu'uura cimaa irraa akka dhaabbattu wantoota taasisan keessaa walitti hidhaminsi uummataa fi raayyaa ittisa biyyaa isa bu'uuraa ta'uu hima ibsi kun. Gaachana biyyaa kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa yeroo garaagaraatti balaa diinaa alaa fi humnoota finxaaleeyyiin itti aggaamamu ga'umsaan qolachuun kabajnii fi tokkummaan ishee cimee bara baraan akka jiraatu dhiiga lafee fi lubbuu isaa laachaa turuu isaa ibsichi ni kaasa. Finxaaleeyyiin kunneen ani yoon bulche malee biyya hin taatu yaada jedhuun maqaa gaaffii uummataan fedhii dhuunfaa isaa guuttachuuf gocha naannichaa diiguu fi shororkeessuun faayidaa diinagdee fi hawaasummaa naannichaa miidhaa jiraachuu ibsa. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee, bulchiinsi mootummaa naannoo Sumaalee, bulchiinsi mootummaa naannoo Gambeellaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa ibsa wal fakkaatu baasanii jiru. Waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemaa jiru barbaadamummaa Afrikaanotaa haalaan dabalaa jira jedhame. Waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru barbaadamummaa Afrikaa haalaan dabaluu isaatu himame. Amajjii darbe qofa Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Turkiin dippiloomaatota isaanii olaanoo gara biyyoota Afrikaa 14tti erguun isaanii agarsiistuu tokko ta'uu danda'as jedhame. Kaayyoowwan daawwannaa ergamtoota biyyoota kanaa keessatti dhimma waraanaa irratti deeggarsa argachuun isa tokko yoo ta'u, daldalaa fi misooma guddisuun immoo isa kan biraatis jedhame. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Raashiyaa irra qoqqobbii kaa'uuf fixinee inni qopheessee ture irratti biyyoota 17 irraa sagalee callisaa argate. Eertiraan wuxirii kana kan mormite yoo ta'u, Itoophiyaan immoo sagalee callisaan biraa dabarte. Tibba kana immoo dubbii ijoon Seent Petersburg ture. Biyyoonni lixaa yaa'ii Raashiyaa Afrikaa isa lammataa kanas yoominaan hordofaa turan. Yaa'iin guyyoota lamaa kun isa bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu biyyoota irratti hirmaataniin hir'ina agarsiises jedhame. Mooskoon biyyoonni Afrikaa akka yeroo kaanii yaa'ii kana irratti akka hin hirmaanne dhiibbaan irratti godhameera jechuun himannaa dhageessifte. Ta'us ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi dabalatee hooggantoonni biyyoota 17 qooda fudhatanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru isa yaaddessuu hime. Daayireektarii dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti hammaataa jiru dhaabbata isaanii haalaan yaaddessuu himan. Hokkora naannichatti dhalateen daandiiwwan waan cufamaniif akkasumas tajaajilli intarneetii waan addaan citeef deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi haala naannichaa keessa jiru hordofuun ulfaataa ta'uu Dr. Tedros himan. Qondaalli fayyaa addunyaa kun barreeffama dhimmichaaf yaadda'uu isaanii ibsu toora tiwiitaraa isaanii irratti kan maxxansan wayitaa naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi hidhattoota seeraan ala hidhatanii fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti hammaatee jirutti. Daayireektarii dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom walitti bu'iinsi dhalate kun fayyaa hawaasaa irratti balaa kan uumuu fi sirna kenniinsa tajaajila fayyaa kan waliigalaa kan gufachiisu ta'uu ibsuun kun immoo akkaan isaan yaaddessuu himan. Dr. Tedros deeggarsi fayyaa hawaasa irraa akka hin cinnee fi dhaabbanni isaanis jaarmiyaalee deeggarsa kennan biroo waliin ta'uun tajaajila barbaachisaa kennuu irratti akka hin gufanneef sirni tajaajila fayyaa naannichaa xiyyeeffannoon eegamuu qaba jechuun naaman. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tifkamuu qaba jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n haala nageenyaa biyya keenya keessatti deemaa jiru irratti guyyaa kaleessaa yaada isaa ibse. Ibsi yaadaa kun akka jedhutti rakkoon impaayera Itoophiyaa mudate furmaata waaraa kan argatu handhuura biyyattii kan taate Oromiyaan nagaa waaraa fi tasgabbii qabattee lammiileen Oromiyaa nagaan ba'anii nagaan galuu yoo danda'an duwwaadha jedha. Kanaaf ammoo falli waaraan Oromiyaas ta'e Itoophiyaaf mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa addi bilisummaa Oromoo labsedha. Tarkaanfii labsame kana hojiitti fi xumura itti gochuun ammoo dirqama lammiilee Oromiyaa filmaata hin qabneeti jedha ibsi kun. Kanuma waliin jeequmsa nageenyaa fi lola rakkinoota daangaa Oromiyaa irratti aggaamamuu malan irraa Oromiyaa ittisuun dirqama lammiilee Oromiyaa fi qabsaa'ota ta'uu gadi jabeessinee hubachiifnaa jedha ibsi ABO'n baase kun. Siyaasa naamusaa fi safuu tikse gaggeeffachuu fi akka namaattis ta'e akka sabaatti safuu Oromummaa fi sansaka siyaasaa hordofuun dantaa sabummaa fi lammummaa gaggeeffachuun hunda irraa eegama. Uummattoota kaaniifis safuu qabaachuu fi mirgoota addunyaan beektu akka tikfamu aadaa godhachuun
jechoota lallaba siyaasaa fi itti dhimma bahinsa miidiyaa kamuu irratti safuulee kana calaqqisiisuun guddinatti tarkaanfachuun mataa mataanis ta'ee akka sabaatti gaafatamummaan socho'uu gaafata. Dhuma irratti jeequmsaa fi hokkorri ulfaataan bakka itti qaban dhabee kaaba biyyattii irraa ka'ee gara Oromiyaatti babal'ataa jiru qe'ee keenya akka hin goolleef lammiileen Oromiyaa dammaqinaan qabsaa'ota cina dhaabbachuun dirqama qabu jedha ibsichi. Uummanni keenya rakkoo fi makkoo isa mudatu kamiifuu kan inni eeggatu walii isaa qofa waan ta'eef dammaqinaa fi hubannoon dhaabbataa haala jiru irra aanuun galii isaatti tarkaanfachuu qabaa jedha ibsichi. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetamu ammoo oduu keenya biyya alaatii argannetti ceena. Humni waraanaa Niijeer akeekkachiisa ECOWAS booda daandii qilleensaa biyyattii cufuun isaa dhaga'ame. Humni waraanaa Niijeer kan fonqolcha aangoo mootummaa biyyattii irratti taasise akeekkachiisa garee dinagdee hawaasa lixaa ECOWAS irraa pirezidaantii biyyattii Mohaammed Baazum gara aangoo isaaniitti akka deebisaniif isaaniif kenname booda daandii qilleensaa biyyattii cufuu isaatu himame. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kan fonqolcha mootummaa gaggeessan kunneen wayita magaalaa Niyaamitti dilbata kaleessaa hawaasaan simatamanitti yeroof daandii qilleensaa biyyattii cufuu isaanii himuun sababni daandii qilleensaa biyyattii cufuun murteessaniifis doorsisa biyyoota alaa irraa isaanitti dhufaa jiru ofirraa ittisuuf akka ta'e ibsan. Marsariitiin dhimma balallii xiyyaaraa to'atu Flight Radar 24 jedhamu akka ibsetti yeroo ammaa kana xiyyaarri tokkollee qilleensa Niijeer keessa balali'aa akka hin jirre hime. Qondaaltonni waraanaa Niijeer tarkaanfii kana fudhachuu isaaniin dura gareen dinagdee hawaasa biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS yoo aangoo mootummaa biyyattii bakka isaatti hin deebine waraanaan gidduu seenuu akka danda'an ibsanii turan. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo Arsenaal waancaa Community Shield kan bara 2023 injifate. Kilabni Premier League Ingiliz bara 2022-2023 yeroo sadiif injifate Manchester Cityn waancaa Community Shieldiif kaleessa galgala sa'aatii 12 irraa kaasee Arsenaal waliin taphatee ture. Tapha istaadiyeemii Wimbledonitti gaggeeffame kanaan Arsenaal taphicha dursuun waancicha injifate. Taphichaan galchii goolii Cole Palmer daqiiqaa 77 irratti kilaba Manchester Cityf galcheen Manchester Cityn taphicha dursaa turuyyuu galchii taphataan Arsenaal Trossard yeroo daqiiqaa dabalataa irratti Arsenaaliif lakkoofseen walqixaa ta'an. Carraa rukuttaa adda baaftuu kilaboota lamaaniif kennameen Arsenaal 4-2 Manchester City mo'achuun injifataa waancaa Community Shield kan bara 2023 ta'e. Waancaa kana kilaboonni garaagaraa yeroo garaagaraatti kan injifatan yoo ta'u Manchester United yeroo 21ffaaf, Arsenaal kan bara kanaa dabalatee yeroo 17ffaaf, Liverpool yeroo 16f, Everton yeroo 9f, Tottenham yeroo 7f, Manchester Cityn yeroo 6f yoo injifatu, Chelsea yeroo 4 injifatee jira. Premier League Ingiliz torbee fuuldura keenya jiru kana sanbataa fi dilbata dhufu kan eegalu ta'uu isaa sagantaan bahee ni mul'isa. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan hordofaa turtan oduu qubeetii oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii oduu waliin addisuu muluun ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.